hojjechuudha. Please jaajajjii walumaan lallaas jira gochuudhaan na guddisa dhugaa gaafa biyyaa galeen hojjedhan. Please raaca keessatti ni jedha. Biddeen tolchachuu barbaadee walumaan keessan irraa nama wajjin haa ta'u ni jira shi. Bareedaa isaa kan tolchatu argitu qaama. Asumaan abbaa manaa barbaada ishii. Biddeen tolchuu warra manillee abbaa manaa argachuu dhoomti. Kaza maxabashaa irra kaawwadhee maal gochuufan ka'ee daakuu nama fadha jechaadha. Kaza maxabashaa koolaa kana irra kaawwadhee raabidda qabsiiseetiitti. Daakuu nan irraa hojjedhus kinaan akkanaatti madaamiin soomanatti bitattu madaamiin mannaa bitaa siniin jedha. Waaqayyo isaan eebbisuu siniin jedha dhugaa rabbii. Daakuu isaan bitaa nama isaan bitan irraa ni hojjetadha siniin jedha shi. Kun amma fakkeenyaaf kiiloodha. Kiiloo gimmaashaan hojjetadha. Kinoo akkuma argaa jirtanii daakuu koo maxabashaa irratti naqadhee kiiloo gimmaashii jaarnu gimmaashii asitti bifadheen jira. Kiiloo tokkichi baay'ee waan ta'eef Sijala shaggataan isuma kana iyyuu guyyaa lama qofa haala turseenii sana booda ifixu misaa nyaadha malee irbaata fi qursii waan ta'e nyaadha siniin jedha. Hazaa guyyaa lama booda tarii des nama jedhu waan ta'eef firiijii keessa kaa firiijii keessa siniin jedhu barraatii keessa jechaadha saata cabbiin goone keessa sana booda achi keessa baasee maxabashaadhuma akkana kanarratti ho'ifadhee gizeen biddeen koo nyaachuu barbaade. Ittoo koo hojjetadhee tanii saachoo ifadheetiin nyaadha akkuma biddeen tokkosii sanatti ta'a. Baay'ee dhugaa rabbii waan obiyyee jira fakkaata siniin jira hojjetadhaa nyaadhadha. Raacitii kana akkaataa itti raacitiistan garuu irshoo jettanii bishaan jettanii ashawwa xiqqoo jettanii walitti naxxanii daakuutti naxxaniituma waliin rukuttanii qadaddanii achi keessuu sana booda inni bukaa jechaadha. Yeroo inni isin bukaa bukeeffachuu dandeessu. Haala kanaan kinoo amma fadhee diimessee kanarra diimessuu illee hin barbaadu gaazii koo jala cufeeraa sababni isaa baay'ee diimessee biddeessa akka diimatu hin barbaanne siniin jedha kun fedhiidhuma keenyadha. Haala kanaan amma fadheera. Amma deemetanii qursii koo nyaadha amma qursii koo nyaadhutti qabbanaa'u siniin jira obboloota koo yeroon qursii hojjetadhuni bukoo koo daakusaa ho'isee to'ii. Bukoosaa bukeeffadhee baasiniin jedhaa kina qursii koo illee haala kanaan hojjetadheera. Madaamiin mannu ishee naaf iddee dhufte. Kanaaf amma kun naa qabbanootti dhaqee dhugee dhufaa siniin jedha ergammoo kana nyaadhee warradhee bukeeffadheen gara hojii kootii deemaa hojii madaamiin koo hojjechaa oolee. Yeroon immoo achi isa xumure immoo dhufee biddeen koo tolchadha hanga sanatti naa bukaa siniin jedha kottaa nyaadhaa siniin jedha shi. Harka immoo dhiqadheera. Kanaas keessatti bukeessa garuu immoo dhiiroo ishii lafatti na jalaa gadaachaa jedheeni amma bukeessatanii deemitanii jechaadha. Hojii madaamii hojjechaa oolee gisee hojii madaamii xumuree dhufee bukeeffadhee tolchadha siniin jedha shi. Sokkuma jira sokkuma seera sokkuma garuu shi. Haala kanaanii bukeessiira siniin jedha bishaan immoo qorraadha nan bukeesse shi bishaan qorraadha malee bishaan ho'aadhaan hin ta'u siniin jedha shi. Haala kanaan bukeesse warradheera. Amma hojii hojjechuu deema waggaa dhufutti inni naaf hin bukaa galgala immoo wajjumaan deebinee tolchannaa siniin jedha shi biddeen tolchadhaa sinillee waxiillee waxannaa galgala kottaa shi na bira. Amma har'aa ittoo hundee diimaa hojjetachuuf hin jira kun dinnichadha. Qaataan bitadhe dhugaa deemee ofii kiyyaa bitadhe yuuni baay'ee tokko barbaade siniin jedha. Qullubbii adii, qullubbii diimaa, dinnicha hundee diimaa qopheeffadhe har'a akka Itoophiyaatti hojjedha watii.
kanani bilcheessaa jira. Ammallee dinnicha kanaan dhashii bilcheessaa jira qiyyaasanii yookaan hundee diimaa. Hundee diimaa akkanatti bilchaateera. Amma garuu dinnicha koodee bal'adha. Walii isaatiin bilchaatu ishee as jedhee. Amma immoo ittoo diimaa hojjetadha jedhee kan isin jedha. Haramar tani nagaya qabdane anda wafuuchu qawsin jirashi wallahi hin barbaadu garuu rigiftiin keessan hin barbaadne nyaachuun jaalanne akkana gootanii mana sin balleessitan wajjin nyaadha. Nan bicheessee jira mangistiin keenya nyaatu waan ta'eef qaaraa irraan baasaa fi isiniin jedhashi. Qaaraa kooti godhadhashi. Qaaraan koo diimaadha mana tureessin jedha. Qaaraa akkamitti danda'u xumureera. Nama mootii diimaa hodhachaa jirashi. Timaatimii itti godhadheera sin jedha qolota koo. Qarrammaa waan nyaachuu qabu. Qabaallee nyaadha dhugaa isaa wajjin nyaadha. Osoo isaan hin nyaanne ta'e maal hojjetu rabbiin baasan jalqabu. Baba keenya isa barbareen jaalanneshi. Qullaatii koo bilcheesseera sin jedhashi bilcheessaa jira kanaa. Jaakalaa jira wati akkamitti akka waxanii jaarsa dubbatan. Baradhaaf kee. Yaa Rabbii watiin siraa waxaa jira miicaa jira misira beektu faxuriisa yaa Rabbii maas ka xuraa garuu sirri gaggeessuuf. Kana sukkuma hoolee dura ichaadha dhugaa waaqi jiraata beektu kam sirri keessaa namaan ba'u. Misira bilcheessaara viidiyoo addaan tokkoteen dheerata waan ta'eef bishaan itti baay'ifadheera naannaa bishaatu siniin jedhamu na ga'u. Watiin kiyyaa haala kanaan bilchaatee jira siniin jedhashi. Ammallee hin hafaa kanarra hin jaatu viidiyoon siniin jedha. Biddeen tosheera kinoo biddeen toshaa jira. Bareedamti biddeen beekee toshi bakka biddeen wallaaleera. Harkaan qabadhee toshaa waan ta'eef kaameraa na dhibeeshi na argachaa jira. Biddeen baasaa jira. Qadaada kanatti qadaadadha. Asirratti qoqqorrosiiseen baaknu immoo itti gad ho'ee waan biraa seenaa dabqa biddeeniitishi adiidha fooxa waan ta'eef. Zayitii ittiin godhinashi maxabashaatti gadi si jalaa dhugaa akkanatti irra xaxxaragaata maxabashaan qabanneen jiran keessatti shadhaashi kan qaban malaan dulloomaa jirayyuuni. Isaan akkam bareeda biddeen biyyaa fakkaata dhugaa rabbii. Na haala kanaan xumureen jira hundee diimaa baay'ee jaalladha garuu wal fakkaate kaalamaa sayyuu diimaadha siniin jedha kotta nyaadha ishee baay'ee mi'aa.
Caaluti immoo calliyameera ishii.